daawwattoota keenya kabajamoo arraan tana keessummaa jabaan isinii qabaa keessummaan keenya kaarraa waa hedduu irraa bal'aa hayyuu gameessaa qeerroo ganamaatii warra qabsoo oromootillee eegalanii keessummaan keenya kaarraa artist Shantam Shubbisaadha. Mee artist Shantam Shubbisaa baga nagaan dhuftan. Baga jiraattan isinii. Hayyee waa'ee afaan irratti narraa waan tokko isinirraa baruu barbaada akkasumallee daawwattoonni keenya akka baran barbaada. Ergaa gabaabduu daqiiqaa 2 keessatti dabartu mee qoodmaya guyyaa akkamitti qoodata Oromoon irraa nu barsiisa. Akkuma gartee qoodmaya guyyaa kana akkuma faranjii AM fi PM qabdutti malee kitaaba keessa meridian nimbe meridian past meridian yaa sani okay san nimbe ayye kitaaba keessatti yaada doomani amma qawweetu bariisaa dimimmisa barii diirama ganama biliqii qorraa waaree barcaa saafaya gala dhiha golgola waarii qawweetu geessachuudha moo galgalaatu qawweetu geessa laal golgola galgala waarii qawweetudha. Waariin gulgula jechuudha waaree fi waariidha. Waareen taganamaati waariin tagalgala. Waaree wanni jaaniin loon bobbaasaniiti yogguu xiqqoo aduun ol kaate dachaasanii elmanii waaree dhugan. Waariinis guyyaa dalagaa oolanii galgallee hanga galgala hiraata nyaatanii waarii wanni jaaniin taa'anii waarii haadha. Diiramu kana maqaa busaatti hin dhageessu? Lakki sun diiramu ilma alaati. Okay. Ala diirama dhalatee fi diiramu baasanii. Diirama jechuun sa'a kan jira. Diirama jechuun sa'a ganamaati ganama sun lakki kunoo diiramni barii diirama boru laal barraaqa barii diirama ganama barii fi ganama jidduu jira diiramni boruun amma eegu sabar bo ani boru ganama sindinne dubbi tan kan irra bari makuma namatu borulle dage boru sa'a sun dalate amma ka wari dalate wari jani ka galgal dalate wari ho jani ya waqtin yaman ganama ho jani ganama dalate inta galgal ho jani barca chuun saadan barca jechuun sa'a adun walakka jirtu haga namni dabre saafayni as garagalu deemu sani barcaan aduu walakkaa waaqaa eeguu jiru musani saafayni aduun gadi garagaluudha amma past meridian eegaluu siiti gabbuu kanaas AM irraa fiinta gahee eeguu garagalu sani qoodmani guyyaa kana fakkaatee jechuudha amma barii fi barraaqni barii isaanis laal bariisaan yogguu qawweetuun dabarte garagaltu bariisaa ganamni as garagale jechuudha bara ganamni yogguu as garagale bariisaa booda dimimmisaa dhufe saniintu jalaan diimatti dimimmisa booda bakiintu gabaabdu biliqee jechuun ogguu aduun dura orbitii keessa dhuftee yookaan irrama rasiit irra dhuftee ol garagaluu eegaltu jechuudha. Orbitii nuti irramara jennaan. Tole guyyaan eega kana ta'e mee fakkeenyaaf dabalata goonaa daqiiqaa takka waan qabnuuf amma ilmooleen awwaanisaa maal jedhe ilmoo awwaanisaa siqoodha. Awwaanisa hangamiti waan hangamiti maal fa'aa fakkeenyaaf insect jechuudha. Insect jechuudha. Awwaanisa awlaal awwaanisa korophiisa koroncaffeessa sonsa booda miti duulaa jira miti duulaa jedhanii gurguddoota san booda miti deemaa qanyuurii jira miti tunuu gosa meeqaan tame tiichicha kan cuftin wanni goblaa qabu tamiila jaha qabu ka humbii lama qabdu macaacura jahat ilmaan macaacura ilmaan
ilmaan tiichaatii fi awwaannisaatii fi kanneen siqoodha raammoorraa eegalan siqaati hojjetan jechuudha. Ilmaan injiree, ilmaan ta'ee fi ilmaan buqqataatii fi kanneen baalqajjii jedhama. Baalqajjii jedhama. Buqqataa, tuqaanaa, kana cuftin walitti xiqqashoon siree keessaa nama nyaattu ta'a bukkee keessa galtee nama cicciniirtu. Baalqajjii jedhama. Mucaacurree Mucaacurra jechuun insakti jechuudha. Hasharaat jedhanii afaan Arabaatti, afaan Ingilizitti insakti jedhanii afaan keenyatti mucaacurra jedhanii. Yaa ammas jecha tokkoon dhagee yeroo seerraa dhagee ispoortiin san qallaadha jettan. Ispoortiin san qallaadha. Okay. Jajiinoo. Jajiin waan eeqata. Eeqata moo eeqata? Eeqata. Okay. Eeqata. Waan amma gartee lawyer heerfalmaa. Heerfalmaa. Lawyer jechuun wanti amma fakkeenyaaf possible impossible. Possible jechuun malteedha. Maltee. Impossible jechuun hin mallee. Hin mallee maltee jechuudha. To make impossible possible hin mallee malchiisuu jechuudha. Hin mallee malchiisuu. Okay. Wanti amma are you guilty or not guilty? Yeah. Akka moo yakka siin jedha. Eeqatanii amma guilty or not guilty waan kana goote moo goone eegodhe akka moo yakka. Guilty or not guilty jechuudha. Akka yoo jee not guilty jechuudha. Yakka jechuun eeqataaf badii ta'e hayyamte gaafana maar sirraa xalliqamu. Maar qalloo yookaan maar bal'oo siikana. Maar qalloo. Maar jechuun adabuu sani. Ni adabaniimi ni maaran jaan malee. Ammoo afaan Sidaamaatti jechuun afaan Amaaraatti maaruun dhiisuudha. Afaan Oromootti immoo waanidha. Yakkuudha. Amma yak laala amma si gaafata. Gurbaa waan kana goote moo goone siin jaa eeqatni. Rabbi sitti haa agarsiisu jedhanii yakke maar qalloorraa maar bal'oorraa maal qalloon naa jijjiiri jettaan maar bal'oo silaa guddoo si mururraa xiqqoo si mura. Yakkine akka yoo jetteen ammoo akkuma fedhe fuudhee sitti raree akka akkasi. Akka moo yakkaa jedhanii. Akka moo yakka guilty or not guilty jechuudha. Jecha tokko jira ammas kan namni hedduun na gaafatu biizii jechuun afaan Oromootti. Biizii jechuun ko'eessa jechuudha. Amma beerri kuni na'a beeran jiru ayaashnen haati dhiiraa haati dubraa yogguu waa galan gandatti du'a haa taatu fuudha haa taatu dimisha haa taatu guuza haa taatu keessummaan haa galtu dhihana waliif fidan duuba bakka suni dhaqaneeti nam tokkollee nyaata manatti nyaatu achitti nyaatan duuba na dura batte Yes, busy. Amma Roomi hanga saagoot, Faatuma hanga saagoot, Aamina hanga saagoot, Zahra lakki dhiisa. Zahraan haadha ijoolleeti, ko'eetiidha jalla. Zahraan haadha ijoolleeti, biiziidha jechuudha. Biizii jechuudha. Dhiirota yoo? Ko'eessa. Ko'eettii fi ko'eessa jechuudha. Ani ko'eessaan jaamaan ati gaama ijoolleen sitti heddummaadha. Jiran carraa kana keessa jala ceetaa. Guutakka ol deemtu wanni ati gargattu jiran carraaqi afaanii gama harkaati abalu hangan aboo dhiisa inni ko'eessa haa ce'ee carraaqatu jala. Biizii jechuun san. Surprise jechuun surprise. Baaraga. Akkana baareessiti jedhan. Yogguu otoo qoma qabni surprise me na baareesse jechuudha. Surprise baareessa. Baaraga kana beeknu bara akka waan biraatti fudhannamee taate hedduu baaraga. Baareessa. Tole egaa daawwattoota keenya jechoota akkanaatii fi jechoota hedduu adeeroo 50 bifa kitaabaatiinis qopheessee jira. Kitaabota hedduun lakki qabdamu dura waa'ee kitaaba nabantu na lakki na arki. Nambanii na lakki nabantu yaada arki. Gaafaan ka'imaatiin katabe gaafas tiineejaraan ture akka faranjiin jettutti kitaaba katabuuf abjuu naa dhufte. Kitaaba katabuun jabduu nama fakkaatti. Har'aas waanuma yaadattu takka katabda gartee sheekoo keessa deemtee asit dhaabda hanga godhuu dandeessu gootee dhiifta akkana kitaaba katabuun
kitaabni an katabe sun kitaaba walalooti mata dureen isaa maaliidha? mata dureen isaa maqaan isaa miila duree fi mata duree illee ni qaba kitaabni Hayyee. duyda duree illee ni qaba Duyda durees ni qaba. Hayyee. mata duree kanaan na ajaa'ib maqaan kitaaba suni nambanin na lakki bantu yaada argite yaada muruytaa rakkoo cuffaan itti guute beeta So booda mata duree wanni jiru kitaaba irra hin jiru jechuudha maal godhamu? maqaa kitaabaati Maqaa kitaabaati. mata duree fi miila duree fi waan jiru Okay. maqaan kitaaba sanii yookaan moggaasni kitaaba sanii nambanin na lakki bantu yaada argite kitaaba sun cufa keessaa duuba araara preface jalqaba isaa sunumaa yaadadha Okay. fuula preface maal jetti diliin qabu liqii waa takka waan hamaa taayitaa huuttiin qabu fudhachuu waan namaa qulqulluu na deesse gudeentoo guyyaanti gibiraa fi gunaan maalifiin dhoramaa maalifiin uumame maafiin tahe nama eega jiruun taate haarintaa gabrummaa garan na deebisi yaa haadha toofirraa yookaan na eebisi deemeen huura galaa akkaan jiisu nurra siree ontuu falaa siree utubaan sii qorii xiiqeensoota tan dhiiga dargaggoo masnoo yaasan jalaa dhiiga ilma biyyaa dhiigan tala biyyaa kan gatii gumaa malee gannaqamaa oolu kana eegaa oolu mannaa atis yaa abbaa koo atis na eebisi deemeen huura galaa Galatooma adeeroo waan bareeda irraa so'inee isaan qabnu sa'a muraasa turtii har'aaf qabnu asirratti dhaabnaa daawwattoonni keenyaa sun daawwachuu keessaniif galatooma yeroo gaarii qabaadha.